ما شاء الله كنا أسبرتي مجرجة شراد أنو الأمي كدبتي مادرقة ونكسين قبو مجرجة يوهالا كان أنو الأمي قتين ساني كأننا سيجودا akka kana shabashabamee osoo hin taane kan anuma tuwaalan hidhuu akkasitti haala kanaan shabashabee anfinyoon keessa baasee garuu abbaan barbaade sibiila keessa baasuu danda'an viidiyoodhumaaf ani miidhagseedhuma haala kanaan hidhee no maggaarajaan hodhaan garaagarummaa qaba. Kun hamma fakkeenyaa sharaadhaan hodhame maggaarajaan kun kan maadaraqaaf qalabattiidhaan hodhamutu jira inni gatiin ni dabala. Jarri kun garuu carqiin sanuma ta'e carqiin suma carqii maggaarajaa ta'e ka'ee akkaataa hodhaatiin wal dhaba kan inni isiniin jedhuuf kunoo haala kanaan yeroo hodhamu kun hodhaan isaa qalalle kan jedhedha jechuudha kun. Carqii meetira 5 hodhame kun carqiin kun meetira 5 dhaabiin isaa noormaaliidhaan qaxxalamne meetira 2 fi saantii 8 jechuudha dhaabiin kunoo. Akkasii obboleettiin keenya barrii saaloonii jidduu addaan kutuuf hodhattee gabarii qobaatti inni kun firdaanis qobaatti hangaruu viidiyoo dhaadheen haala kanaan hidhe. Akkasuma kun hafata ajaa'ibaa qabdi firaashii boondidii 7 jalqaba minxaafii kana isinitti agarsiisee keen sufraa isaas maal isaas afayidheetan inni isee meeshaa hedduu qabdi asbeezaa waa baay'ee qabdi inshaallah tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Maashaallah tabaarakallah minxaafii baay'ee tokko bareedu yaa carqichatti ni dhiyaata matee jechuudha. Qeeboggi jedhee wal fakkaata isa wal fakkaachuun isaas hin ta'u bicoo haala kana layyetti jechuu qaba. Obboleettiin keenya akkuma isinitti hime meeshaa baay'ee qabdi. Meeshaa obboleettii kiyya faatee hiriyaa isiitii waliin kan meeshaa kana ajajattee firaashii boondidii 7 jechuudha. Maashaallah maatii isiitiif haala kana takkaayaa beebii isaatii wajjiniin maashaallah arabiyaadhuma majlisii arabiyaa majlisiitiin wanti adda isa godhugaa suniinsa tiraasii ta'uu qofaa. Akkasii kun saaloonii lamaaf hojjechiiste maatii isiitii minxaafii 2-3 tokko 2-4 si godha jedhaniin ture garuu bifa bareedaan arganne 2-4 biluu bilaakiitti caalaa qeebunni nan dhabee kanaaf 2-3 godheef lamman isaatii walitti godhe. Egaa namoonni saalooniin keessan bal'aa ta'ee minxaafii 2-3-4 jira minxaafiin garuu bifti baay'een hin jiru gatii ta'e jennaan namoonni bifa babbareedaa barbaadanii haala kana 2-3 haala kanaan wal bukkee buufachuu dandeessu jechuudha. Namoonni saalooniin keessan guddaa ta'e amma kun dheerinni isaa firaashii jala gaggalee ni gaggala ni dachaasne malee gamanaanis ni dachaasne malee firaashii jala ni gaggala jechuudha. Dheerinni isaa meetira 3 kun hanga asii garaan isaa immoo meetira 2 walirra buuse jechuudha. Walumaa galatti garaan isaa meetira 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan akkasii namoonni saalooniin keessan bal'aa ta'ee minxaafii bifa wal fakkaataa haala kanaan wal bira buufattanii dheerinni isaa meetira 3 garaan isaa meetira 2 yeroo ta'u garaan isaa meetira 4 dheerinni meetira 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan akkanatti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Maashaallah ni maal fakkaata fatni obboleettii keenyaa kuni maashaallah rabbiin isirraa haa jaallatu. Egaa gammachuun haadhaaf abbaa du'aa hin jiraachumaan naqee qalbii sirra egaa rabbiin inshaallah maqbuulaa godhuuf hin jedha. Maashaallah nama fata kanatti baay'ee tokkoon gammadee isinis du'aa godhaa fi rabbiin nagaan isii haa galchu. Inshaallah kuma maatii isii gammachiiste rabbiin isii haa gammachiisu. Kunoo maashaallah afatni kana fakkaata. Asbeezaa qalamii manaa waa baay'ee eelee qoraanii waa hedduu qabdi jechuudha. Hunduma isaayyuu kan isinitti agarsiisu ta'a gatii isaatii waliin akkuma isinitti firaashii boondidiin 7 tiraasiin 21 4
firaashiin afuriif tiraasiin 12 majlisa tokkoof firaashiin sadiif tiraasiin 9 immoo majlisa tokkoof jechuudha. Makaddaanis akkuma argitan 10 beebiin 10 no makaddaansaa 10 jechuudha. Beebiinis immoo walumaan jira 10. Firaashiin 21 yaa firaashii 6 nafee tokko immoo kumaas jira. Ammallee kabariisa keessaa sitti nuffisne kun boondidii isa kana jechuudha. Boondidii waan tokko boondidiin faraffaramne. Firaashiin 2 immoo kunooti tarkiffisee tarkiin firaashii kunooti walumaa galatti firaashii 7 tiraasii 21 jechuudha. Boondidii irraa kan hojjetame. Tizaaziin obboleettii keenya maashaallah tarkiin kun egaa Arabiyaa majlisii irrattis ni hodhama baay'ee tokko bareeda. Maashaallah tabaarakallah akkuma argitan hundayyuu meeshaa hundayyuu walitti qopheessinee jirra. Asbeezaanis kun as bira jira. Kun distii Itaalii abbaa sadii jechuudha. Kanallee kan obboleettii keenya Faaxeetii asiin asbeezaa gwaddinyaa siitii. Hunduma sayyuu tokko tokkoon gatii isaa kan isinitti ta'a. Egaa viidiyoon kun daqiiqaan isaa xiqqoo dheerachuu hin dhiisu. Namoonni ajajachuu fi karoora qabdanuu obsumaan ilaalan isiniin jedhan inshaallah. Kun as biratti rakabootii diimlaayitii birdiribsii abbaa nama tokkoo keessa isaallee diriirsee gatii isaatii waliin kan isinitti ta'a. Sufraa 2 jechuudha. Sufraa kan majlisa 2 gatii ta'ennaan sufraa 2 sila tokkoon kanaafuu hunda gadhee kun amma sufraa 2 afeetiin jira jechuudha. Achi biratti immoo rakabootii diimlaayitii jalqabarraa gatii asbeezaarraan isinii kaasaa distii hunduma isaayyuu jechuudha. Qalamii manaallee qabdii kornisii walalii. Egaa asbeezaan kun erga bitamee turee jira. Amma afatni bahutti birrii aluma tokko ergatteennaanaan yeroo xiqqoo birraa kana qodaatu baay'ee na jalaa tutturaara Finfinneedhaa dhufuu boondidii tiraasii wanta arge dafee dhufaan jiru jechuudha. Makiinaan baay'ee rakkisaadha. Kana keessa meeshaan sii jalaa ture asbeezaanii erga bitamee bubbuleera. Kanaaf gatii inni hadhaa gatiin yeroo sanaa gatii isa hadhaati miti garuu gatii suma yeroo sanaatti kan hin himu jechuudha. Asirratti barbarree kun barbarree manaa daakamee barbarree baay'ee tokko bareedaa ta'e kan ofii kootii manaatti fayyadamu jechuudha. Maashaallah barbarree kiiloo 4 birrii 4,800 bitamee amma garuu barbarreen xiqqoo qannasee jira. Yeroo sana too haaraan hin bahin jechuudha. Kan isiin ajajatte itti aansuudhaan shiroo kiiloo 8 birrii 2,100 shiroo kiiloo 8 itti aansuudhaan misira difinii kiiloo 4 birrii 800 itti aansuudhaan misira kiikii kiiloo 5 birrii 1,050 itti aansuudhaan kiikii baaqelaa kiiloo 5 birrii 900 kiikii ataraa kiiloo 5 birrii 950 zayitii leetirii 5 yeroo walirraa turte ajajatte obboleettiin keenya kun gatii ta'e jennaan zayitii isa jalqabaa leetirii 5 haayilaandii birrii 1,650 isa kaan immoo takka bichuu guyyoota bultee ajajatte gatii ta'e jennaan zayitii inni lammaffaa birrii 1,820 birrii 100 dabalee jechuudha zayitiin abbaa leetirii 5. Itti aansuudhaan saamunaa firee 12 saamunaa firee 12 birrii 780 dhiifamaa barreeffamarraa ilaalaan gatii isaa isinitti himaa jira. Kanattiin tutturaara. Bassoo kiiloo 3 bassoo indaakameef jechuudha malee daakuun hin bitamne kun bassoo kiiloo 3 birrii 700 irdii gimmaashii kun irdii gimmaashii
birrii 150. Shunkurtii kiiloo 6 shunkurtii kiiloo 6 birrii 300. Shunkurtiin kiiloo 6. Mokoroonii kiiloo 5 birrii 700. Paastaa firee 12 birrii 1200. Soogidda kiiloo 4 birrii 200. Duqeetii kiiloo 8 birrii 920. Kun as biratti qincee ajjaa kiiloo 7 birrii 1330. Qincee ajjaa jechuudha. As biratti immoo qincee garbuu yookiin shorbaa garbuu kiiloo 7 kan ajjaa birrii 1610 dhiifamaa. Kan garbuu immoo birrii 1330 kiiloo 7 jechuudha lachuu. Ramadaanaa fi akkasii meeshaan obboleettii keenya faaxee isa kanaa gatii isa tokkoon isinitti himeen jira. Itti aansuudhaan distii Itaalii kana qabdi. Sallee dhufeetan isinitti himaa. Aspeezaa Gwaaddenyaas gatii isaa isinitti himee ka'e jechuudha. Aspeezaan Gwaaddenyaa faaxee kun isa kanaa jalqaba irratti xaafii farasullaa 2 walakkaa daakamee bahee jechuudha. Birrii 4900 kun isa keessaan jiru kana daakamee bahee birrii 4900. Egaa barbarree kiiloo 2 qabdi. Viidiyoon dheerataara. Gatii achirratti meera gatii ta'e jennaan isa kanas immoo diggaamii barbaachisaa miti. Barbarree kiiloo 2, shiroo kiiloo 2 qabdi. Bassoo kiiloo 3 kunoo zayitii leetirii 5 kunoo sukkaara kiiloo 3. Sukkaarri faaxeen hin qabdu gatii ta'ennaan sukkaara kiiloo 3 birrii 525 jechuudha kiiloo 3. Kikkee ataraa kiiloo 3 qabdi kunoo abishii kiiloo 1 kunoo gimmaashiidhaan mazzalamee jira. Baaltannaa abishii kiiloo 1 birrii 800. Duqeetii kiiloo 5 qabdi. Shunkurtii kiiloo 5 kunoo qullubbii kiiloo 1 birrii 250 kunoo soogidda kiiloo 1 birrii soogidda kiiloo 2 birrii 100 kiiloon isaa 50 soogiddi. Akkasii kunoo qincee ajjaa kiiloo 5 qabdi. Qincee garbuu kiiloo 5. Akkasii obboleettiin keenya kun obboleessa fuudhaara. Shunkurtii kiiloo 100 fi minaan farasillaa 10 daakamee bahee birrii 19650 qabdi jechuudha. Asin fidamnee achumaan fuudhee deema inshaallah makiinaan. Akkasii shunkurtii kiiloon 100 birrii 4000 jechuudha. Saamunaa kun firee 6 qabdi jechuudha. Gwaaddenyaa obboleettii keenya faaxee kun aspeezaa siiti. Minaan dabalatee jechuudha. Kun as biratti kun immoo kan faaxeetii kan obboleettii keenya faaxeetii kunoo qalamii Itiyoopiyaa andanyaa xaasaa 2 jechuudha. Walalii meetira 8 walalii kana yeroo tokko diriirsee isinitti agarsiiseen jira. Isuma furdaa andanyaa sana jechuudha. Kanuma siitiin hin gaafas diriirsee isinitti agarsiise. Akkasitti aansuudhaan kunoo rakaboottii diimlaayitii birdi libsiittiin isinii dhufaa. Rakaboottii diimlaayitii kana kun akkuma argitanuu itti sakkaanee jirra. Rakaboottii diimlaayitii kana birrii 2000 binnee sufraa isaa kunoo maashaallah of biratti itti hojjechiisee fi namoonni haala kana sufraa nyaataa isaallee barbaaddanii kalarii kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Sufraa siiniitii rakaboottii kanaa waliin jechuudha. Bareedu geexisa keessaatii wajjin maachii godheefii jira. Qodaa hixaanaa qabdi, jabanaa qabdi, hixaana qabdi.
ixaana illee ixaana 300 bitee fi kun qodaa ixaanaa keessatti nannaqee fi jira. Kun maciishaa jarri kun silas foormiidha jarri kun kuni isa kana bitattee jirti jechuudha. Maciishaan kun bareedaadha. Feermuzii leetira 2 as biratti kun birri libsii 6 obbolaasiitii bittee maashaallah. Diisinii kan isinitti agarsiisu taana keessa isaa. Kun birri libsichi yeroo diriiree jedhu kun hangasii kan nama tokko jedhamee bitame garuu nama lama si uffachiisa. Nama tokkottis nama lamattis baqiidha. Kun birri libsichi kana fakkaata obbolaadhaaf bittee maashaallah. Birri libsii 6 maashaallah rabbiin umrii dheeressuu fi obbolaa 6 qabdii maashaallah jedhaa fi jechumaanu. Innaa kun egaa birri libsiin kun tokkumsaa hisaaba 2,200 bitame jechuudha. Jahansaa baay'isuu dandeessu. Garuu gatii tokko barraan gatiin jaa maal isinii godha. Akkasii kun viidiyoon dheeratee jira. Baqiidha jechuun kan nama tokko nuti lallaaftuu bareeddubsiiti. Akkasii viidiyoon keenya hadhaa kana fakkaata. As biratti distii kana isinitti himne dhiifama. Kun sarvisii maayikaa kana 3 qabdi. Yeroo sana 750 bitame amma garuu dabalee jira sarvisiin kun badaalleen argamu. Subhanallah yeroo meeqatti argame jechuudha. Qodaan hamma barbaacha meeqaan argamaa jiru maashaallah. Naggaadeen qodaa hinuma kaasaara naggaadeen baadiyyaa jechuudha. Yeroo ammaa sargiif maalii tirmaadhaaf namni qodaa bitaa. Distiin kun lakkoofsa 36 lakkoofsa meeqa kun? Distiin kun illee yeroo jechuun guyyaa guyyaarraan daddabalaara qodaanii inni guddaan lakkoofsa 40 ta'e 42 ta'e sirriitti mul'atu lakkoofsisaa. Akkasii sadarkaa qaba distiin kun sadarkaa hedduu qaba. Garuu kun yeroo hisaaba bituu akka hadhaaf kaleessaatti gatiiwwan darbee akka hadhaaf 17,500 bitamee akka boriisaa birrii 21 ta'e jechuudha distiin kuni. Amma immoo sanaa oliiyyuu yoona dabaleera badaa. Qodaan guyyaarraa guyyaatti dabalaara akkuma isinitti himna. Sadansaa kana birrii 17,500 bitatte jechuudha obboleettiin keenya kun. Isa guddaa jalaa haadhaa fi irra keessaa lamaan kana ofiif meeshaa biraallee nabraa qabdi kan mana siiti. Wafata waan argee isaa waliin naafataa weettee isa guddaa haadhaaf ergite jechuudha. Hoolaa tokko abbaa hoolaa tokkootiin ni jalaa sun. Lamayyuun qaburee namaan galuu akkuma namni shunkurtii daneessee biceesseen hoolaa tokko daanqoo tokko jechuun mana hidhamee murteeffamuun hin danda'amu garuu sirriitti qabata hoolaa tokko ni jalaa sun. Akkasii inshaallah kana fakkaata gaa meeshaan keenya hadhaa. Namoonni meeshaalee asbeezaa ramadaanaa barbaadan akkasuma afata maatii keessanii ramadaanaas ta'e iidiidhaa maatii keessan gammachiisuu barbaadanii nabraa argachuu dandeessu. Saalihaa inni bira dhuftanii wanti isin dhabdan hin jiru. Namoonni immoo ergaan deebistu naan jettanuu tariitii ala sana ilaalee yeroo sanatti isin deebisuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf irra deebi'aatii na yaadachiisa jechuudha. Abbaan dhimmaa irra deebi'ee nama yaadachiisuu qabaa. Ani waa baay'ee biisii na godhaa. Akkuma beektan haadha daa'imaati. Hojii kana bukkeedhaa qabaa. Kanuma kanaafan biisii taaga. Onlaayiniin namoota keessummeessuu jechuun baay'ee tokko biisii nama godhaa. Akkasuma meeshaa akkana sirreessuutu jira. Ta'aniituma nama keessummeessuu qofatu ta'aa ta'u. Kanaaf irra deebi'aa na yaadachiisa jechuudha. Nu deebisuu dhiiste jettanii hin dallaninaati. Akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afatni maashaallah carqeen kun baay'ee tokko bareeda. Nagaatti dhaqeen deebi'ee dhufee
Uffata kana qobaatti waan hin agarsiisne natti fakkaate.